السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو سنين جدا جلك برا. نجيني كو كان أني رامد جتشورا كبجم. وبكو بتشتري تسمبراغو جتشون كده جلك برا. إيجاتي نقول ساتفتني لكي إيسي جالتو نما برا جالتو نانجو تشاتفتني. شاكلان جران اللي نما برا كتي جالتني. Achi keessatti nama ta'etu keessaan na barreesse akkamitti nama biraa jaalachuu danda'a jedhee gaafannaani abaaboo bitinaan jedhee abaaboo akkanaa kana 50 biteen jira mee tolinaa jettire abaaboodhaan jechuudha shamarran amma furtuu konkolaataa fa'aa barbaadu waan jedhus jira keessa beektonni warri shamara ari'aa jiran ammarratti akkas jecha jirani mee anjalqaba abaaboo maayyaaleet yoo didame immoo qulfii seenotiraakii illee ta'uu barbaadee kiraayii illee ta'u Bama godhe itti kennee jaalachuu yaala jechuudha. Nan qoosii walumaa galatti dhimminaarra dhufee fi waggaa 6 walitti aansuudhaan jechuudha. Haala akkaataa ani ayyuu wajjin haalannan wareegaman an ayyuudhaa kan falaa ture. Wareegaman an jaalala ayyuutiif kan falaa ture. Wal duraa duubaan isin agarsiisa jechuudha. Ishee wajjin akka hin hojjenne yeroo darbe viidiyoo hojjettee turte. Inumayyuu na biran ga'een jettee turte isara darbe immoo ishee misirroodha amma manaa bahuu hin dandeessu ani si dhaqee wajjin hojjenne jechuudhaaf waan biraatu dhalata jechuudha garuu gaafadheen ture peacefully saidos ishees jechuudha deebii gaarii na deebisuu hin dandeenye kanaaf hin dhiisee nama biraa bakka buuseenii mee waanuma nan kada dura tahaa ture waan ishiin na gochaa turte jechuudha wareegama nan jaalala kanaaf kan falaa ture Dura duubaan ilaaltu isinitti agarsiisa baay'eetu jira irraa muraasaan isinitti agarsiisa jechuudha kanaaf na duukaa waa na hordofaa isiniif kennamu qaba Narrata yeroo meeqa sitti singal sammuu kee dalagu
Ani yeroo hunda irratti deebi'ee siin hordofaa si maaliif siin maana nu hordoftu maal rakkoo qaba yoo waan jiru si hubachiisaa jiru sitti himaa jiru taphachaa jiru deddeebiidha maal rakkoo qaba yoo sitti leela sibiidhaan bilbila qaba siin kan qaran yeroo kenna sitti yeroo meeqa sitti siin galuu si naman jaaladhu qaba narraan fadhu kan narraan fadhu akkamiitiin nama jaalatu akkamiitiin hin danda'amu natti himeeshi an oksijiinii irraanfachuu dandeessa nadhiis bakka nan jeeqin na duuban deemin mana sin dhufin narraa taa'in akkatti si dagachuu dadhabee si biraa deemee ko amma kanaan si yaadame biyyaa bahe karaa Sudaan hin deemu mana cinqe na duuban deemin masih naruh. Naduman dia ini. Narra dia ini. Dia kemudian. Ansilaa yaadni koo fedhinnaan keessa koo si kunuunsuu ture si tikfachuu ture si wajjin mul'adhee si wajjin argamee jireenya mo'achuu qalbii koo to'achuu onnee koo deebisuu onnee koo suneessuu namarraa hambisuu kan biraa jaalachuu itti dhiisuu ture silaa fedhinnaan keessa koo si yaa jaalallee koo jaalallee koo jedhee akkanin si waamne ati kan koo miti kan nama biraati nagattee deemteerta ani saahiba yaaddooti saahiba jaalala keetiiti nama onnee hin qabne nama usee jooru nama laphee hin qabne nama yaanni cabee nama onneen moofaa nama qalbiin doofaa nama yaadaan kufee nama martuu bira lufee ani nama akkasiiti si yaa jaalallee koo jedhee si waamuun ulfaata sababni isaa ati deemte qaata
ati kan koo miti, kan nama biraati. Ati kan koo miti, kan biraa taateetta nagartee deemteetta. Anaan mana kan koo onsitee na dhiistee deemteetta. Anatu ona onnee koo duukaa raataa malee, ona onnee duukaa caccaba malee, hanqina koo wajjin bu'ee ba'a malee, jaalala kee wajjin kufee ka'a malee, ati erga deemtee bubbulteetta. Ati kan nama biraa erga taatee bubbulteetta. Ammas waa siin jedhu wanni sitti dhaamu bakkuma deemtetti onneen kee yaa caamu. Bakkuma deemtetti onneen kee yaa caamu. Yoon kana siin jedhu, yoon kana sii kaasu waan biraati miti. Bakkuma deemtetti yaa caamu yoon jedhu akka ana biraa deemtetti isa bira dhaqxe sana biraas akka hin deemin jechuu kooti. Sin kabaja. Nagaan naaf turi. Maaliif nama geettu? Maal qaba? Maaluma rakkoo qabu? Please nama bakkeetti keessa kiyya maaf hin godhe sin gadhiisu. Thank you.